bilisummaa Oromoo malee wayyaaneen biyya galuu hedduu sodaatan tanan irraa fudhadha. Hedduun keessa beeka. Mallasfaan hophuu nama tokko biratti kan hin qabanne keessaahu adda bilisummaa Oromoo kan biratti hin qabanne achi galuun hedduu ba'aa guddaa isaaniitti nama cufaatu lafaa ka'ee nu baay'isa jedhanii hedduu sodaatanii turan. Adda bilisummaa Oromoo namni akkatti yoggummaa haasa'u akkanuma lafaa ka'anii galan nama fakkaatti. Sikreetii isin beeyneen beeka kan hin ta'in nama seenaati. Dokumentii gamaa gamanaa walittiin qabaa konferaansiin dhaqaa gamaa gamanatti yogguu reefuun tana London konferaansii jettanii turtanii yogguu London adda bilisummaa Oromootii fi Eertiraa fi TPLF walganii haasawan mootummaan Ameerikaa, mootummaan Suudaan, mootummaan Ingiliz adda bilisummaa Oromootiin afaanii baafatanii yoomma biyya galuu baattan nuti akka you will be destroyed. Karte pressure guddaa irra kaanii turan jechuudha. Amma namni tokko adda bilisummaa Oromoo 1991 maaliif biyya galan gaafii namni ni haasaa hedduu gaarii karte jaalalirraa kaatee bar hamminya irraa hin kaane galuun isaanii sun faayidaa fidde moonfin mee mizaan irra kaalaala odoo galuu baatanii yoggu takkatti sappoortii ala harkachuun hin jirtu militarily yoggu san wayyaanee fi Eertiraan irraa diina taanuu yoggu san harka tokko turanii bar isaan qofa kan hin ta'in kan isin quban qabne mootummaan Suudaanilleetu yoggu wayyaanee dhuftee Finfinnee qabattu madaafa isaaniitii wajji dhufanii bar taankii Eertiraatii fi madaafa Suudaaniitu wayyaanee fuudhee fidee Finfinnee qubachiisa. Ana guyyaa tokko seenaanni katabama shakkiin bahina waan gabbahu jiraataati. Maaliif mootummaa dargii namni gamaa gamana waan jibbee jecha Suudaanis jibbansarraa qabdi Ameerikaan gamaa gamana cufarraa biyya galuun sun disadvantage illee fiddu advantagein isiin fidde wasanan qabdu Oromiyaa reefu jedhe ummanni keenya dammaquun odoon adda bilisummaa Oromoon galin duratti nama meeqa hadammaqa rabbii ja'a kudhan achi turan ja'a kurnan san keessatti hammam takka namni keenya dammaqe sanii jecha baalaansi irra haanee laaluu nurra jira jechuudha. Laal calculation wayyaanee tanaas lafaa kaaseetti miti kan hin jiru 1991 keessatti Oromo nationalism jabaatee rakkoonu fiduuf ama yoggaa kudhan irraa fixa jedhanii calculate godhan. Kana qilleensarraa hin fuudhin seehina. 1988 to 91 New Yorkin barsiisuu ture beekta. Achitti July 1991 leadership in TPLF dhufteeti Suyyuun Masfinfaan achi dhufanii namni biraatis right hand man of Mallas dhufanii booda nama tokko nama Tigree ka dur saahiba hojjeturre ka hojjechuu ture ka in fact na jalatti hojjechuu tureehu hedduu saabe university mas ruumii takka keessa gallaa achi natti erganii Oromoon tun beekaa uummata gaarii. We are also very open, very honest, very naive. Food eating restaurants geesse nyaata nyaachise inni propagandaaf dhufee beekta. Ansaayibummaa duriif dhufeense egarte booda natti haasawaa beekta maal jeeseeta afaanii baatee odoon hin beekin akka nuti laallutti Oromoo nationalism cimtee ummanni Oromoo bilisummaa bahuu ga'uuf amata kudhan isaan irraa fixa yenneeti calculate goonee naan jedhe afaanii baate. Ara namtichi sun ni jira is one of their top men. Odoo nama keessatti akkas jedheeni I never said jedhe kakataa beeke. Ji'a kudhan keessatti ummata Oromoo dammaquu arkanii jawwee tana yoo amma gizeen ajjeesuu baanne
nujjeefti jaanii itti bobba'an jechuudha. Dammaqinsa Oromooti bar wayyaane baareessee wanta godhe gartee uummata Oromootu alatti dammaqe. Eega yogguu sankaasan gaawwaniin jechuu barbaadutti hanqa ammatti wayyaaneen dhaaba Oromoo kan hin diigin dhaaba Oromoo qofaa miti bar dhaaba Amaaraa wayyaaneen kan hin diigin dhaabuma uummata biraatu wayyaanee